Tigraay yoo dhatte kolfi isaanii afaan Tigiriinyaati. Boo'ichi isaanii Tigiriinyaadha. Sirbi isaanii Tigiriinyaadha. Amantiin isaanii Tigiriinyaadha. Biyya Amaaraa waggaa Bahar Daariin dhattu halkanii guyyaa katamaa sana keessa yoo deemte manni asmaariin sirbituu hundumtuu afaan Amaaraati. Afaan Walaayittaa tokko hin dhageessu, afaan Kambaataa tokko hin dhageessu, afaan Oromoo tokko hin dhageessu. Oromiyaa yoo dhufte katamaa waradaa xinnoo keessa jirtu tokko yoo fuute mana kana Guraagee sirba, mana kana Walaayittaa sirba, mana kana Oromoo sirba, mana kana Amaara sirba, mana kana Adaree sirba, mana kana Amaara sirba. Itoophiyaa jechuun isa kana Oromiyaadha. Kana lafitti uummanni adda addaa dhufee keessatti nagaadhaa waliin bule. Hamma ammaatti Oromoon danda'ee dugdatti isaan baatee danda'eetu bulche. Amma immoo walqixxummaa dhagaafatee maaloo manuma koo keessatti wal nu qixxeessaa dhagaafataa jira. Manuma isaa keessatti. Sirbaa hundumti keessanuu sirbaa lafa jirtanitti sirbaa kan keenya biyya ijaarraa. Anis immoo nan sirbaatii anas nan dhowwinaa jedhe. Lakkiisi dhowwinee akkuma durii sirbinaa warri jedhu yoo jiraate Itoophiyaa balleessuu barbaada. Maaliif Itoophiyaan isa kana isa argitu kan. Waan danda'amu ree kun. Maal gowwaan tokko yaaduu hafa jetteeti. Gowwaan tokko yaaduu danda'a. Garuu hin ta'u. Biyyaaf hin ta'u.